السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتني أبدي هجيتي ويلا ترجمتن هندي كيسانيو نجيني ربي رحمني ربي بكجرتني أكجرتن مرتي ربيني رحمة أساسني رتها روبسو يشتا إن شاء الله ويار على وان تنقبت لسني بديات مبطلات الصيام وان صومنا ما بلسون اسني بكبت ليات وان صومنا ما بلسو قرآني ربي في حديث رسول ربي كان دبته كيسا الأكل والشرب nyaataaf dhugaatiin sooma namaa balleessa. Yoo ilmi namaadha fedhinnaa isaatiin osoo beekuu soomaa jiraachuu isaa osoo beekuu yoo kan nyaatu ta'e yoo kan dhugu ta'e soomni isaa jalaa badii jira jechuudha. ربين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجرين dhugaa hoggaa ba'urraa kaasaati haga lixa aduutti of qabaa waan jedheen nu ajajeef haga san gidduu yoo kan of hin qabne ta'e soomni keenya akka bade ragaadha kun jechuudha. ويقول صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض جلان أرجمان ربي عليه الصلاة والسلام نم يقول يا رمضان رخصاتكم مليت هيمتكم مليت أكبتكم مليت عذري شريعان كائتكم مليت لم تجي فرس ومسألة لم يقضي صوم الدهر كله وإن صامه وقاقوت يوسو من لي إسرى وانت قضى باس جرو جأني القمر ربي عليه الصلاة والسلام كان أما اللي وانت صومنا ما بليس إني لمتا وان بكنياتنا ما أنا مفبوء يوكا صورتنا ما أنا مفبوء كانكا جلوكوسي نمت سكودان bakka nyaataa yookaan bakka dhugaatii bakka soorataa kan bu'u hundumtu ma'anaa hiikoo nyaataaf dhugaatii irraa lakkaa'ama. Ka sadaffaa aljimaacu walquunnamtii haadha warraa ofiitii wajjin gaggeessuun waan sooma nama jalaa balleessu. Namni guyyaa ramadaanaadha osoo sooma qabuu namtichi guyyaa ramadaanaa jaartii olii waliin argame soomaa jiraachuu isaa osoo beekaa jiru soomni isaadha badee jira jechuudha. Kanaaf haga guyyaa hafe kan ammoo sa'aatii hafe kan ammoo of qabuudhaan guyyaa sana dabarsee tawbaa godhu istighfaara habaa'isu waan guyyaa sana godhe immoo qadaa jira kaffaaraatu jira jechuudha. Sun kaffaaraan sun yoo arge garba bilisomsuu yoo kan hin argine ta'e immoo ji'a lama walitti aansaan soomuu qaba jechuudha. yoo kan dadhabe fa'in lam yastati fayxaamu 60 miskiinan miskiina 60 afaxarsiisa yookaan fursiisa jechuudha nyaachisa jechuudha. ammallee ma'anaa jimaa'ii keessa maaltu jira jennaan hiika jimaa'ii irraati. ammas maal gochuun maniyyii bishaan ofiidhaa beekaa dhangalaasuun yookaan fedhii hawwanii maniyyii ka humna qabu ka mi'aa'ina qabu sana dhangalaasuun ma'anaa jimaa'ii irraa waan lakkaa'amuuf hiikoo jimaa'ii irraa walquunnamtii irraa waan lakkaa'amuuf sooma nama jalaa balleessaa. Ka biraa ka shanaffaan beekaa balaqqamuun yookaan haqqisiisuun sooma nama jalaa balleessa. ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan man istaqaa caamidan namtichi beekaa haqqisiise yookaan garaan isaa sitti ulfaachuu irraa kan ka'e waan nyaate waan dhuge isa jibbisiisee isatti ulfaate jennaan waan san of keessaa baasuu yookaan barbaadu ta'e beekaa falyaqdii innillee qadaa baasuu jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. haa ta'u malee yoo isa injifate haqqise yoo sun qadaan irra jiru soomni isaa sirriidha soomatti fufuu jechuudha. ammallee wanti sooma nama jalaa balleessu alhijaama koobbachuun dhiiga baasuun sooma nama jalaa balleessa guyyaa ramadaanaadha. ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam namtichuun tokko بقي jedhamutti ergamaa rabbiitti dhufee وهو يحتجم في رمضان keessa osoo koobbatutti dhufee ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan jedhaniin أفطر الحاجم والمحجوم
koobaanis sooma isaa furiiraa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. كبر وانت صوم نما جلا بليسو خروج دم الحيض والنفاس إيجا دم ساتف إيجا لغو يو اترفي دبرتي توكت صومني سيدا جلا بدي جرا دبرتين توكو غنا مرة كاتي صوم نيتي تو صوما جرتو يو إيجا كان أجرتو تي صومني سيجلا بدي جرا جتشودا كناف بوليين أنا اللي إسن اللي هندك اللي ربين صوم قارين ووفقون جدا أستني سني في الآباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.